Magaalaa xiqqoo maatiin Zayuunii itti argamtutti ga'oo fi buufata xiyyaaraa dhihoo jedhamerraa guyyaa tokko guutuu deemuutu dirqama ta'a. Bakki kun kutaalee Hindii gaarreewwan hedduu qaban keessaa tokko yoo ta'u, naannoon kun duristoota gosaatiin kan hoogganamuu fi seerawwanii fi labsiiwwan mootummaa federaalaa caalaa jiraattonni hawaasaa kanaa hooggantoota gosa isaanii dhaga'uu hordofu. Bakki jireenyaa Zayuunii biyyoota Hindii fi Barmaa gidduutti kan argamu ta'uu isaatiin jiraattonni kunniin aadaawwan bakka lamaanii irraayyuu fudhataniiru. Naannoon kun nama kanaan dura achitti argamnee hin beeknee fi nama keessummaatee fi kan sodaachisuu fi balaa guddaa fidaa jedhee akka yaadu taasisus manni jireenyaa Zayuunii garuu mana masaraa bareedee fi guddatee hojjetamedha. Manni jireenyaa Zayuunii bal'aan kun bocawwan leencaa fi kanneen birootiin kan faayame yoo ta'u, gara mana kanaatti nama dhufeefis qabeenya isaarra akka jiran kan itti beekanii fi hubatanidha. Saavich Chaalder kan jedhamtuu fi kutaa Hindii kaabaatti dhalattee kan guddatte ogeettiin saayinsii hawaasaa waa'ee Zayuunii fi maatii isaa irratti qorannoo taasistee turte. Waa'ee maatii Zayuunii maal yaaddaa jedhamtee wayitaa gaafatamtetti kan dubbatte Chaalder shakkii tokko malee mee keessa deemiitii ilaalii jechuun afaan ajaa'ibaatiin dubbatte. Waa'ee baay'ina haadha warraa Zayuuniis wayitaa gaafatamtus inni ija walqixaatiin isaan ilaalaa jettee dubbatte. Siidaawwanii fi mallattoowwan ilaaltu hundi kunneen hoogganamummaa fi taayitaa Zayuunii kan agarsiisudha. Inni haadha manaa hunda kana wayitaa fuudhu ajaja waaqaa akka eeguutti ilaalama. Sababiin isaas haadha manaa isaa godhee wayitaa fuudhu isaan jaalalaa fi kabaja walqixaatiin kan madaalu waan ta'eef isaaf akka ajaja waaqaatti kabajuudha. Kanaafuu hunduma isaanii ija qixaatiin ilaalaa jette. Akka seera Hindiitti haadha manaa tokko ol fuudhuun kan eeyyamame ta'uu baatus naannoowwan kutaa biyyattii akkasitti garuu wanta baramee fi rakkoo kan hin qabaannedha. Seenaa guutuu kana Mashaalaqyaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.